poolisii Oromiyaa daangaa lolli irratti geggeeffamaa jirurraa kaasuun baruma dabarsine ture. Aanaalee Gursum, Cinaaksaan, Faadis, Baabbilee, Gumbii Bordoddee, Mi'eessoo, Sawweena, Liibanii fi bakka hedduurraa humnaan kaasuun gara walakkeessaatti deebiseera. Kana malees milishoota aanaalee hedduurraa meeshaa waraanaa hiikuun bal'inaan itti fufee jira. Loltoonni federaalaa humna qabanitti fayyadamuun poolisii Oromiyaa biyya isaanii irraa dhiibuun heera kamtu hayyameef kan jedhu heera mootummaa federaalaa tumamee ture gilgaallee arguu hin dandeenye. Bara 1995 kan bahe heera mootummaa Oromiyaa keewwata 47 muraa tokko jala kan jiru akka ibsutti humna poolisii naannichaa ni gurmeessa, ni qajeelcha, nagaaf tasgabbii naannichaa ni eega kan jedhudha. Akka heera kanarraa hubannetti bulchiinsi Oromiyaa nagaaf tasgabbii ummatichaa eegsisuuf poolisii ni ijaara kan jedhu yoo ta'u, amma garuu maaliif poolisiin Oromiyaa daangaarraa kaafamuun barbaachise? Aangoo fi hojii naannichaa qaama biroon hin dhuunfatamne? Heerri waraqaa irratti barraa'e maaliif hin kabajamne? Heera mootummaa federaalaa jedhamus yoo xiinxalline keewwata 52 muraa tokko jala kan jirus aangoo fi raawwiin hojii naannichaa poolisii mataa ofii ni ijaara, ni hooggana, nagaaf tasgabbii naannichaa ni eegsisa kan jedhudha. Erga kun ta'ee wayita ammaa poolisii Oromiyaa fi kora bittinneessaa daangaa lolli irratti geggeeffamaa jiru irraa humnaan kaasuun maaliif barbaachise? Mootummaa wayyaaneetiin wayita heerri kun irra deddeebi'uudhaan cabaa jirutti ammoo qondaalonni Oppiidoo eessa jiru? Gaafileen kunniin yoomiyyuu deebii waan argatan hin fakkaatu. Waliigalatti barri 2017 darbe kun bara deettuun daa'ima isii harma itti qabuu dadhabde, bara rasaasni wayyaaneedhaa dachee Oromiyaa hundeedhaan raase, bara daangaan Oromiyaa humnaan muramtee naannoo Somaaleetiif kennamteedha, bara qondaalonni Oppiidoo garaa isaanii gabbisuu malee miidhaa saba isaanii irra gurra cuqqaalatan ture, bara humni addaa poolisii naannoo Somaalee duula bal'aa uummata Oromoo irratti geggeessuun ajjeechaa suukkaneessaa itti geggeessanidha. Barri 2017 bara dukkana uffatee nurraa godaaneedha. Gama tokkoon ammoo barri 2017 bara injifannooleen baay'een itti galmaa'anidha. Duulli gabaa lagannaa hagayya 23 haga 25 bara 2017 ture. Seenaanis galmaa'eera. Uummanni Oromoo roga maraan diinagdee mootummaa irrattis qoqqobbii jabaa kaa'eera. Kaabaa kibbaa bahaaf dhiyaa dabalatee jiddu galaan waan jechaan jedhan gochaan mul'isaniiru. Guyyoota sadiif adeemsa daldalaa kamuu cufanii diddaa isaanii agarsiisanii turan. Kun injifannoo jabaadha. Sabni yaada tokkoon wal dhaga'uun seenaa biyyattiif hangafa ta'e galmaa'ee jira. bara barri namatti hammaate raatuu fi roorriftuun nama roobata jedhamaa mire bara sirni gadaa humnaan nu harkaa dhaalame irraa eegalee yeertuu nu dhuunfate ba'aan gabrummaa waggoota dheeraaf keessummeessaa turre ammas nurraan buune barri 2017 waan darbuun darbeera barri itti aanu ammoo maaliin nu simata isa jedhuuf waanuma waliin arginu ta'a haa ta'uti barri 2018 kun bara milkii gabbinaa dagaaginaa bara quufaa bilisummaa fi walqixxummaa ummata keenyaaf haa ta'u jecha horaa bulaa. Ummanni Oromoo Impaayera Itoophiyaa keessatti ummata wayyabaa fi lafa bal'oo qabeenyaan badhaaterra akka jiraatu beekamaadha. Ummanni kun waanjoo gabrummaa sirna gita bittaa alagaan irratti fe'ame jalaa walaboomuuf qabsoo mirga abbaa biyyummaa isaa ittiin dhugoomfatu geggeessuu erga eegalee bubbulee jira. Sirni wayyaanee ummata Oromoo Impaayeratti keessatti mirga isaa sarbuun cinatti tarkaanfilee akka ajjechaa hidhaa saamichaa fi lafa isarraa buqqisuun hacuuccaa hamman hin jedhamneen mankaraarsa. Ummanni kun hacuuccaalee kallattiilee garaagaraatiin irratti geggeeffamaa turee fi jiru ifirraa qolachuun qabsoo karaa nagayaatiin geggeessuus itti fufee argama.
Nutis wal'aansoo ummanni kun mootummaa waliin geggeessaa turee fi jiru jala buune akkuma amma dura bara 2017 kana keessa gabaasaa turre. Bara 2017 kana keessa garuu irra jireessa sagantaalee keenyaa hagoogee kan ture sababa walitti bu'iinsa daangatiin shiraa lammiilee Oromoo naannoo shanii keessa baroota dheeraaf jiraataa turan buqqisuu ture. Maqaa poolisoota addaa naannoo Somaalee jiruun mootummaan wayyaanee humna waraanaa bifa ammayyaatiin leenjifame kallattiilee hedduun daangaa Oromiyaa akka weeraranii fi weeraraa kanaanis lubbuu lammiilee nagaa akka galaafatamu godhuu isaa gabaasaa kan turre baruma guduunfine kana keessa ture. Weerarri daangaa babal'ifannaa kun baroota dheeraa lakkaawwatus daran kan hammaate garuu xumura bara 2017 kana keessa ture. Keessattuu ji'oota fulbaana onkoloolessa sadaasa fi hanga muddee guyyaa irratti weerarri poolisoonni addaa naannoo Somaalee daran hammaatu isaa gabaasaa keenyan osoo hin tuqin biran dabarru. Jalqabaa ji'a sadaasaa bara 2017 keessa garuu waan hin yaadamnee fi seenaa biyyattii keessatti tahee hin beeynetu uummata Oromoo irratti raawwatame. Innis lammiilee Oromoo ganna hedduuf bulchiinsa naannoo Somaalee keessa qubatanii turan qe'ee qabeenya isaanirraa akka godaanan taasisuu ture. Haaluma kanaan lammiileen Oromoo 600 ol qabeenya horatan irraa humnaan buqqifaman 100tti kanneen lakkaa'aman ammoo ifaa fi dhoksaan ajjeefaman. Isaan kun reebicha irratti raawwatameen qaama irratan maatiin hedduun addaan faffaca'uunis carraa isaanii ture. Keessattuu magaalaa Jijjigaa keessatti gochi lammiilee Oromoo irratti raawwatame dhugumatti addunyaa irratti waan ta'e hin fakkaatu ture. Uummanni Oromoo biyya takkaa fi alaabaa takka jalatti gochi diinummaa akkasii irratti raawwatama je'eetis hin yaadne. Bulchiinsi naannoo Somaalee abdii illeetiin durfamu ajaja jeneraalota wayyaanee fudhatee abjuu daangaa babal'ifannaa qabu kana keessa dhugoonfachuuf jecha lammiilee Oromoo buqqisuu hojii isaa dura godhate. Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Harargee Bahaa magaalaa Awwadaay keessatti lammiileen Somaalee ajjeefaman kan jedhu miidiyaa afaan Somaaleetiin tamsa'an kan weerare ture. Battaluma oduun kun dhagahameen magaalaa Jijjigaa keessatti Oromoo haleeluu fi buqqisuu eegalame. Sababa lammiilee Somaaliitu Haramaayaa keessatti ajjeefame jedhuun olola miira uummataa kakaasu walitti fufiinsan adeemsisuu eegale bulchiinsi mootummaa naannoo Somaalee. Kana cinattis gochaan gara jabinaa akka raawwatamuuf karaa saaqe. Haaluma kanaan lammiileen Oromoo kuma hedduu tahan guyyaa tokkotti magaalaa Jijjigaa gadhiisanii akka bahan ajaja laate. Akkuma sagantaa baafameen Oromoonni 30 ol dhiigaa dhangalaasa harka qullaa akka gara Oromiyaa deebifaman godhe. Lakkoofsi lammiilee buqqifamanii akkaan dabalaa dhufe. Godinoota Harargee Bahaa fi Lixaa keessatti duula geggeeffameen lammiileen Oromoo daangarraa jiraatan buqqifamuu eegale. Godina Baalee aanaalee Sawweenaa fi Raaytuu keessattis sirni kun poolisoota addaa naannoo Somaalee hidhachiise ajjechaa saamichaa fi lammiileen akka buqqifaman taasisuu isaa kan gabaasaa turre baruma 2017 xumurame kana keessa ture. Godina Booranaa fi Gujii keessattis gochaan wal fakkaatan lammiilee Oromoo irratti raawwatamaa ture. Sababa lola daangaa kanaan wal qabatee lammiileen Oromoo Keeniyaa Mandheeraa keessa jiraatan qe'ee qabeenya isaanirraa buqqifamuun carraa isaanii tahee ture. Somaaliyaa bulchiinsa Somaalilaandii magaalaa Hargeysaa keessatti ammoo lammiilee Somaaleetu magaalaa Haramayaa keessatti ajjeefame oduun jettu battaluma qilleensarra oolten baqattoonni Oromoo 2 rasaasa poolisii tokkorraa dhukaafameen ajjeefamanii turan. Isaan kan gad bahuu sodaatuun yeroo dheeraaf mana isaanii keessatti iggitamanii rakkoo hamaaf saaxilamuu isaanii gabaasaa turre. Manneen baqattoota Oromoo gubuunis Somaalilaandii keessatti bal'inaan geggeeffamaa ture. Manneen baqattoota Oromoo Somaalilaandii jalaa gubamuun daa'imman 3 mana tokko keessatti haala nama gaddisiisuun ajjeefamuu oduu keenya ijoo bara 2017 ture. Jiruuf jireenya lammiilee kumaantamaa dukkaneessuun waliin jireenya lammiilee biyyattiifis gaafii jalaa kan galche wayyaaniin rakkoo ifiif uumirraa fagaatuu filate. Araaraa fakkeessii ganama mallatteeffamee galgala diigamus aangawoota bulchiinsa lameenii jidduutti geggeessaa ture. Wayyaaniin abdiillee ajajaa jeneraalota wayyaanetiin sossoo'u araaraa obbo Lammaa waliin mallatteessee diiguun kallattiilee hedduun daangaa Oromiyaa weeraruu fi lammiilee buqqisuus itti fufe. Lammiileen Oromoo 600 ol tahan dahoo malee hafanis mootummaa federaalarraa gargaarsa tokkolleen arganne. Hanga har'attis ji'a 4 aduu qorraa fi rooba keessatti gidiraa argaa jiru. Haa ta'u garuu gochaan lammiilee Oromoo naannoo shanii keessa jiraataa turan buqqisuu raawwatame ummata Oromoo tokkummaa hin qabu jedhamee abdii kutattoota fi diinan odeeffamaa ture haala nama ajaa'ibsiisuun deebisee haaromse. Ummanni Oromoo alaa fi keessatti argamu hidda isaa walitti hidhatuun yeroottiin fudhanne ture. Lammiilee kanneen dandamachiisuuf gargaarsan ittiin dirmatu hojii duraa godhatan. Qaamonni hawaasaa garaagaraa biyya keessatti argaman lammiilee kanneen deebisanii dhaabuuf if qusannaa tokko malee gumaacha maallaqaa fi meeshaalee garaagaraa arjoomuu eegalan. Abbootiin qabeenyaa waldayni amantoota garaagaraa manneen barumsaa waajjiraaleen artistoonni Oromoo
qonnaan bultoonni, yuunivarsiitiileen garaagaraa, daldaltoonni, barsiisonni, ogeeyyonni fayyaa, kaampaanonni fi bulchiinsi magaalotaa fi godinaas akkasuma qaamonni hawaasaa garaagaraa ammoo halaalarraa gargaarurra qaaman dhaquu filatuun amna dheertuu deemanii mooraalee lammiileen buqqifaman kanneen qubsiifamanii jiran dhaquun jajjabeessaa akka turan gabaasaa turre. Kan bishaan qabu bishaanin, kan nyaata qabu nyaatan, kan maallaqa qabu maallaqaan, kan qoricha qabu qorichaan, kan gorsa qabu gorsaan sochii dirmannaa ummanni Oromoo godhaa ture walitti fufiinsan gabaasaa turre. Artistoonni Oromoo hedduunis bakka lammiileen Oromoo qubsiifaman kanneen qaaman dhaqanii daawwatuun jajjabeessaa jiru. Handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee galma Mileeniyeemii keessatti konsertiin qophaa'e ammoo waltajjii gargaarsaa qofa osoo hin taane kan Oromoon kuqqaa garaa isaa itti buqqifate ture. Artisti Hacaaluu Hundeessaa, Doktara Kabajaa Alii Birraa, Qamarii Yuusuf, Jaamboo Jooteefaan argamuun sirna kana bifa addaatiin akka miidhagsan gabaasaa turre. Gama biraatiin mootummaan biyya bulchaan jira jedhu wayyaaneen ummata amna dheertuu deemuun lammiilee kanneen qaaman ilaaluuf imalaa turan amna isaan irratti ugguruun tarkaanfilee akka reebichaa saamuu fi hidhuu eegaluun isaa diinummaa wayyaaneen ummata Oromoof qabu kan mirkaneesse ture. Shawarraa Oromoota gara Adaamaa imalaa turan reebuu fi miseensota garee gargaartota kanneen hidhuu isaanii gabaasaa turre. Godinoota garaagaraa keessattis namoota gargaarsa sassaabaa turan reebuu fi hidhuu mootummaan raawwataa ture. Gabaasaa kan turre baruma 2017 kana ture. Godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Matturraa namoota gargaarsaa qabatanii deemaa turan reebuu. Godina Baalerraa Oromoota gara Amboo imalaa turan raayyaan ittisa wayyaanee karatti iggite akka hin dabarre dhoowwuu isaanis kan gabaafne baruma xumurre kana keessa ture. Barattoonni Oromoo wirtuulee barnoota olaanoo gochaalee lammiilee Oromoo irratti raawwatamaa jiru kanatti dallalan barumsa isaanii kan addaan kutan baruma xumurre kana keessa ture. Keessattuu barattoonni Oromoo yuunivarsiitiilee garaagaraa gochaa ummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru kanatti dallanuun sammuu ittiin barannuun qabnu jedhanii barumsa isaanii addaan kutuun gara mana isaanii akka dacha'an gabaasaa turre. Keessattuu barattoonni yuunivarsiitiilee akka Haramayaa, Amboo, Jimma, Bulee Horaa, Madda Walaabuu, Wallaggaaf kan kana fakkaatan barumsa isaanii addaan kutuun quuqqaa saba isaanii mul'isanii turan. Gama biraatiin baroota dheeraaf caayaa Oromoo irraa fagaatee kan ture Oromoon raayyaa sababa gargaarsa ummataa buqqifame kanaan Oromiyaa daawwachuu isaanii Oromoota hedduu kan gammachiise baruma kana keessa ture. Jilli Oromoota raayyaa kun amnaa fagoo deemuun baha Oromiyaa Harargee mooraa lammiileen buqqifaman keessatti argaman qaaman dhaquuf carraa argatanii jiru. Gara Baalee imaluunis lammiilee buqqifaman daawwatuun seenaa kan hojjate jilli Oromoo raayyaa yeroo duraaf Oromootatti dabalamee ture. Fanaaqalee Nibreessaarraa bahee Shaanfaa jalatti niitiin deeshee mucaa dhalatte laalle rukuta hoosa rukutamanii laalle arma dhufisi keenya dukkanarraa ifa galuu aduwaa argamu jira. Wareegama xiqqoo hin kaffallee wareegama qaalii kaffalanii jiranii jennee yeroo jajjabeessinu lafaa ka'anii baguma buqqaanee jedhan. Namni mana ofiitii buqqa'e bagam buqqa'e waan jedhu. Sababbiin isaa maali? Oromoota raayyaa arganne Oromoo raayyaa sababa keenyaan biyya kana dhufe. Kanaaf tokkummaan Oromoo cimtee jirti, tokkummaan Oromoo nu hacimtu jedhanii ijoolleen daa'ima bara 3 bara 1 bara 2 harka wal qabattee tokkummaa kan jettu agarre. Uummanni Oromoo matakkalees bifuma wal fakkaatuun seenaa hojjetanii jiru. Lammiileen Oromoo biyyoota alaa garaagaraa keessatti argamanis gargaarsi isaan godhan seenaa uummata Oromoo keessatti bakka guddaa qabatu isaa kan gabaasne baruma 2017 kana keessa ture. Waldaan gargaarsa Oromoo Hirphaas yeroo duraaf lammiilee kanneen gargaaruun seenaa hojjetee jira. Akka waliigalattis barri 2017 bara Oromoof qormaata cimaa ta'us bara Oromoon itti tokkoomee fi injifannoolee garaagaraa boonsaa ta'an itti gonfate tahee galmaa'ee dabree jira. Ijoolleen Booranaa jirtu, ijoolleen Wallaggaa jirtu, ijoolleen Arsii jirtu, ijoolleen Tuulamaa jirtu, ijoolleen Maccaa jirtu, eessa jirtu? Boolee jirra jedha eessa jirtu? Boolee jirra jedha eessa jirtu? Jirtu inna qaamu duuba sana jirtu. Ijoolleen Oromoo jirtu, ijoolleen Tuulamaa jirtu, ijoolleen Maccaa jirtu, ijoolleen Booranaa jirtu, ijoolleen Tuulamaa jirtu, ijoolleen Baarentuu jirtu. Eessa jirtu? Eessa jirtu inna qaamu? Boolee jirra jedha eessa jirtu? Geerar naan jettu
geerar naan jettu meeka'ee taleelure badi naan jettu meeka'ee qajeelure ani maalan geerara kanoo yaada yeelala irri geerareen quufne hidhaa qaallitti jira irri geerareen quufne hidhaa qiliinxoo jira irri geerareen quufne hidhaa karchallee jira karchallee amboo jira anoo maalan geerara tanoo yaada yeelala yajoollee banneen rakaa gurrabbaa kanneen rakaa Oromoon maalum godhere maalum gochuu didere yaalle hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf xinnaas gabbarre guddaa akka wajjin bubbulluuf yaalle hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf xinnaas gabbarre guddaa akka wajjin bubbulluuf obsuun waanuma jiru obsuun waanuma jiru obsine amma obsa erga sodaa fakkaate ka'een ishiitti cabsa nan dhoowwiinaa nan dhaqaa iddoo yartuun nu nyaarte amma sheengeessu laala akka lamuu nu nyaarretu biyyeetti ishii dabala yajoollee biyya kooti hundumtuu naadhoo kooti sa'aa keenya ishee burree ishee ribbiif kennine gaadi'anii elmatan baramee qanuuf galchuu didan malee yoon beekne dubbii keessaa akka ramacii ibiddaa irra keessa dibanii nu gubuuf ayyikka yaadan rabbumaaf turre malee rabbumaaf jirra malee Harargeen mancaa qarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse inna gaama Harargeen mancaa qarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse addaggeen safuun beektu ya qeerroo addaggeen safuun beektu addarra dhaaban malee falmadhu qeerroosi abdiin sabaa yoomillee falmadhu qeerroosi abdiin sabaa yoomillee nu beekuuf bar shororkaa'u kanaaf garaa jabaatu irreef humna qabaniin ijibbaata falmatu nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen adowaa gaafa maqaleessanii nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen adowaa gaafa maqaleessanii gaafa lola adowaa gaafa maqaleessanii nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen adowaa gaafa maqaleessanii nan sobee ijoollee Oromoo nan sobee gameessa koo yaa abbaa daamaa Oromoo koo yaa abbaa daamaa yaa abbaa daalee
abbaa shaanqoo soorii farda kee qopheessi. Soorii farda kee qopheessi eeboo kee qarii soroorsi gaachana fannoo irraa buusi roorroo didee sirra marse maaliif duuta mana teesse. Alaa eegaa kinabjooti nabjuun taane kaafadhu farda kee loli 4 kiiloofsitu aane. Kaafadhu farda kee loli 4 kiiloofsitu aane. Kaafadhu bulloo kee loli 4 kiiloofsitu aane. Kaafadhu eeboo kee loli 4 kiiloofsitu aane. Kaafadhu mancaa kee loli 4 kiiloofsitu aane. 4 kiiloofsitu aane. 4 kiiloofsitu aane. Maasaan gamaa lafan baatu. Masangama lafambatu, masangama lafambatu, talba facaafa tataate, talba facaafa tataate, nuti duunee tokkon taa'u, wal gaggalaafa tataate, wal gaggalaafa tataate, deemulee aboora boorri, lola malee maal goorti koorri. Masangama lafambatu, masangama lafambatu, talba facaafa tataate, talba facaafa tataate, nuti duunee tokkon taa'u, wal gaggalaafa tataate, wal gaggalaafa tataate, deemulee agarbachiisa, daangaa ofii maaltu gadhiisa. Oligaa kana gadiidhaa fi calleessan manamaa qeerroo jabeessan oduu sobaa maaliif odeessan saba qulqulluu maa xureessan deemulee agarbachiisa Oromiyaa maaltu gadhiisan. Kana gadiidhaa fi calleessan manamaa qeerroo jabeessan oduu dharaa maaliif odeessan saba qulqulluu maa xureessan deemulee agarbachiisa Oromiyaa maaltu gadhiisan. Sangaa oofaa jennaan oofne baane shaggariitti kushaniin bitata kushantamaan bita gariini yaa alaamaa qawwee taa'an tola labaniini yaa maarree yoo du'e jabaan gaafa fi amboo keessaa lola ata shaggar ga'e mataani abbaanis yoo du'e ilma jiraan badu maqaanii burree aagaa diddu bosommaas ilmatti dhiitteen diddu. Harargeerraan lola ata shaggar ga'e mataani abbaanis yoo du'e ilma jiraan badu maqaanii burree aagaa diddu bosommaas ilmatti dhiitteen diddu. Harargeerraan lola ata shaggar ga'e mataani abbaanis yoo du'e ilma jiraan badu maqaanii burree aagaa diddu bosommaas ilmatti dhiitteen diddu. Harargeerraan